بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد كفجمتوتا لقيفتوتا درسي مهمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كنا قراء شروط وضوءاتي حلقة أفرتمي أفرفان حلقين كنا شروط الوضوء عن شيخ رحمة الله عليه. قال الشيخ رحمه الله شروط الوضوء 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم طهارته وانقطاع موجب الوضوء واستنجاء واستجمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. كيني رحمة الله عليه أكجراني تابساني كيستي شرون وضوء قراني يعني شروط صلاة أسندر دبن شرون صلاة سجل جنة دبن أما كوني هو شروط وضوءاتي شروني وضوء شرطين صلاة سن أرقم اللي وصوجد يو شروط وضوء أكا أما دبتو إنو كرن كنين أرقمين سن أرقم في اللي فيان تاتو صلاة سنو أرقمون دندو يو كنين أرقمين كما دبتو شرطي كان راتو كفان الإسلام إسلام ماذا سنما وانكنا سندرا سندو بدي سره إسلامني نمني إسلاما تين يو وداته هو ودو نسا فيانتو مالي إسلام من دلغان عبادات أنيا برباچفتي كافر نية وهين قبو أما اللي شرطين عبادان فياتاتون إسلام ماذا أهل إسلامات اللي متي hamilee illee wayillee hin qabu kanaafu ibaadaan isaa osoo wudu'a godhatellee wudu'un isaa sun fayyaan ta'u isaanuma qabaachuu kaafirarraa wudu'ni fayyaan ta'u wudu'a dhiisi zakaa yoo godhatellee hoomarayyuu haga fedhellee yoo dalagate dalagaan isaa lagagati dalagaan isaa hin qeebalamtu rabbiin mumkin addunyaa irratti barakaa itti godheefi waa isa nyaachisuun hin mala Kuni barakaan waan akkasii margamti garuu wanni irraa fayyadamuudha ka bu'aa wayiiti jedhan bu'aa wayiiti jedhanii irraa fayyadaman sun hin jiru jechuudha. maaliifi rabbiin maal jedhe ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. namni kafareetiin jedhe imaanatti namni rabbitti kafareetiin jedhe imaana jechuun amma asitti islaamaa fi imaanallee maraa qixxisa jechuu namni rabbitti kafareetiin jedhe ka islaamummaa dide ka imaana dide faqad habita amalu dalagaan isaa badde ufumaa balleesse jechuu namichi kun dalagaa isaa ufumaa balleesse jechuu sanittuun dhaabannemoo wahuwa inni fil aakhiraa guyyaa borii min alkhaasir warra hongorra warra jahannam qoronya'amee jahannam keessatti darbamurraayyii jedha subhaanallah rabbina baasu an akka maleeti kuni islaama jenne kalammatao alcaqlu namichi caqlii qabaachuu namichi wudu'a godhatu kuni caqlii qabaachuu maraataan osoo aqlii wanni wudu'a godhatee hoo wudu'un isaa sun godhatullee akkuma guutellee osoo godhatellee hin laalamu jechuu maali caqliin qabu naqisa qaba jechuu odoo fayyee hoo namichi kun odoo fayyellee wudu'a haarawa godhata malee kanaan fayyaan ta'uu jedha wayta inni kana godhatu kana wayta inni wudu'a kana godhatu kana
ahla waan kanaan taane nama waan kana malun taane wayta amma wudu'a godhatu kana wudu'un isaa hin ta'u jedhan. Yoo nama irra dhooytu ta'e wayta garii fayyaa wayta garii wanno wayta garii akkas sun akkuma gizeen irra keessa taritti ilaalan. Akkuma inni gizeen keessa taritti ilaalan san. Garuu dimshaasha yookaan walii galatti nama aqli hin qabne nama maraataa namni maraataan osoo wudu'a godhate wudu'un isaa sun wudu'a sahiha shari'aatii hin jennuuni. Nadaafaadha bishaan ofirra yaase sun dubbiin qabu garuu wudu'a shari'aa ka salaachisuu hin jennuun. Sadaffaan attamyiiz ijoollee ta'eetiin yoo jedhe waa addaan baafachuu sadaffaan. Karee fusan daliil isaa rufi alqalamu an salaatiin. Sadaffaa isaan keessaa immoo majnuuna. Ka sadaffaadha waa addaan baafachuu jenna. Waa addaan baafachuun kun maal inni ijoolleen daa'imni yoo waa addaan baafatteetiin hin jette waa hubattee waan itti jedhan deemi magaalaa dhaqiitii waan akkanaa bitii deebii yoo jedhanii waan akkasiisan akkasitti godhe yookaan horii waan akkanaa deebisi jedhanii waan akkasiisa yoo deebiseetiin hin jedhe mucaan kuni ka addaan waa baafate jedhaniin sinni tamyiizaa gahe jedhaniin. Bakka sanatti bakka saditti qoodamaa mucaan waa addaan baafachuun kun ijoolleen bakka saditti qoodamti. Ijoolleen gariin ta waggaa 5 wayta geettu waan mara beektu afurirraa qabdee waan mara waan silaa dalagi jedhaniin kulli tala dalaydutu jira. Waggaa 5 afurirraa qabdee 5 fi 6 osoo waggaa 7 guunne tageettu ta dalaydu jira. Gaaliban ijoollee waytii waa addaan baafattu waggaa 7tti. Gaaliban aadaan beekamaan ka ijoollee waa addaan baafattu itti waggaa 7. Garuu odoo waggaa 7 kanan geenne ijoollee nama waggaa 7 san caaltutu jira waan mara addaan baafatte. Kuni tokko ka dura warra achi dura waa addaan baafatu waggaa 5tti 4tti haga 6tti waa addaan baafatu. Ka lammataa immoo ka gaalibaa ka waggaa 7ti bakka itti waa addaan baafatan asi. Ka sadaffaadhaa immoo ka haga 10tti addaan hin baafanne jira. Haguma 10tti waggaa 10tti illee homa takka hin beeku. Dhibdi wanni ati jettuun eega akkana taate akkam goonare 7 kana qabanna. 7 kun aadaan ka shari'aalleen itti ijoollee keessan salaatatti itti amaraa jedhee waggaa 7 ka waggaa 7 kana qabanna. Yoo waggaa 7 kana immoo dura ijoolleen collee taatee intalti collee taatee mucaan collee ta'ee ka berekanii akka gaarii jedhan ta'a yoo akka amma kunoo namni itti dalagatu kana ijoollee waggaa 4 ijoollee waggaa 5 kunoo namni wudu'a amma guuttatee dhufteetiin nama waliin salaat ima salaatan jechuun barsiisan jechuudha. Torban gad haa taatu eegisii kawaa barattee waa addaan baafatte taate hin barsiisan. Garuu aadaatti ka barsiisaniitiin itti jajjabeessan torbarratti jechuudha. Tole ka 7 tare hoo ka haga 10tti barachuu dide san hoo ka 10tti waa addaan baafachuu dide hoo waa addaan baafachuu dide hoo tamyiiza jennu kana waa addaan baafachuu isaallee akkasumatti ifaajan jechuu. Ijoolleen kalaalamu ijoollee waggaa 7ti jechuu. Ijoollee achi dura faxanummaa qabaattee wannoo qabaatteetiin akka gaariitti waa beektellee saniin barsiisanii garuu kalaalamu kan waggaa 7 kan. Ka duubaa mootu 7 bira taree 10 ga'u kanallee hoo inni illeen waa xiqqoo waan aqlimatu laafe fakkaata rabbicha haa guutu. Inni sunis hin laalamu kalaalamu ka waggaa 7 kana. Yoo 10 ga'e immoo itti rukutaa jedhe rasuulli. Rukutaa jechuun caccabsaa jechuun itti bar xiqqooma akka isiin sodaattu godhaa jechuudha. Ijoollee tana akka isiin godhattu. Tole asirraan immootu alaamaan buluugaa hoo ka salaanni namatti wajjabuun alaamaan buluugaa ka salaanni namatti wajjabuun hagam. Alaamaa kanarratti fakkeenyaaf warra Shaafi'ii biratti waa 3. Maal 3 ta duraa hoo waggaa 15 guutu dhiiraaf dubartiilleen
yookaan jarri lachuu dhiiraaf dubartiin jechuu waggaa 15 guutu manaamaan akka nama waliin rafee ta'anii wanni maniyyiin namarraa bahu cobxoon ilma taatu namarraa bahu sunis dhiiraaf dubartii. Sadaffaan ka dubartiiti. Maali suni? Dubartii waggaa 9 yoo duydi itti dhufe 10 yoo itti dhufe ballayde jechuudha. 9 yoo wanni 8 7 yoo taa'e yoo damu fasaad jedhanii 9 yoo itti dhufe aadaa durba araba durba nafa ho'itu nafa dubartii ka warra nafa ho'u 9 faatti itti dhufa. Ka 15 ittiin dhufinoo ka waggaa 15 ittiin dhufin waggaa laalla kasan waggaa laalla jechuun warri Hanaabila ammoo kana maleellee ka biraa waa hedduu itti jammara itti dabalan. Maali jennaaniin amma dhiiraaf dubartiinlee isaan biratti yoo dabbasaa nafa saalaa gubbaatti kama garsan taate dabbasammaa marguusaniini waggaa 15 ga'u waa baatanii salaataa fi wanni shari'aan wajjabsiise isaan dhaqqabaa jedhan. Waggaa 15 gadillee wanni ammallee isaan dhiirri yoo areeda baase yoo affarroo baase waggaa 15 gadillee haa ta'u affarroo yoo baase areeda yoo baase maniyyiilleen irraa bu'uu haa baatu waggaa 15 illee haa ga'uu baatu yoo areeda baase yoo affarroo baase dhiirri waajibaa jedhan Hanaabilaan. Isaan ammallee isaan biratti kunis kaasiidha. Dubartiin yoo hamliin itti dhufe waggaa 9 illee haa taatu dubartiin sanii gadi illee haa taatu dubartiin 7 fi 8 illee yoo hamliin itti dhufe hamliin isitti argame ballaydi jedha. Isaan kana sadii dabalan. Ka duraa ka dabbasaa baasuu dhiiraa fi dubartiillee maruma qixxisaa. Ka areedaatii fi ka affarroo waan dhiiraati. Kan mootu ba'aadhaa yookaan immootu hamliidhaa ka dubartiiti jechuu akkana. Akkasitti irraa dubbatan munaasabaa kanaan jechuun fide ifama. Kan afraffaadhaa anniyya. Namichi wudu'a kana niyyachuudha jedhan. Wudu'ni niyyaa malee hin ta'u. Rasuuli sallallahu alaihi wasallam maal jedhan innamal a'maalu binniyyaa. Fayyaan ta'uun dalagaadhaa niyyaanii jedhan. Kulli ibaadaadhaa keessatti niyyaan barbaachisaadha. Kulli ibaadaa keessattuu niyyaan barbaachisaadha. Haa walirra barbaachisuu malee kulli ibaadaa keessatti niyyaan barbaachisa. Yoo niyyaa hin godhin immoo dalagaa dalage malee dalagaan sun fayyaan taatu jechuudha. Namichi amma fakkeenyaaf dhiyana nyaatee ol ka'ee harka dhiqatee akkuma akka harka dhiqadhu kana harkaa fi fuulallee mataallee miilallee dhiqadhe yoo jedhe odoo inni jenne ofii dhiqate odoo an ta'u jechuun dalagaan isaa kun. Odoo ni maali? Niyyatee odoo'a godha jedhee isa niyyachuu isa barbaachisa. Ka sunnaa ta'ina ka fardii ta'ina isa barbaachisa jechuudha. وإنما لكل امرئ ما نوى. كل ilma namaatiifuu waan hamiletu isa argama. Isaa ta'a. Kunii fi ka duraa maal addaan jiran jennaan kun tamyiiza niyyaa jedhan. Iddoo waan niyyatanii addaan baasuudha jedhan. Waan addaan niyyatanii. Maali? Zuhurii, Asrii, Magriba, Ishaa'ii, Fajrii jedhee akkatti waan dalagu. Dalagaan tun salaata, kuni zakaata, kuni hajji jedhanii tamyiiza addaan baasu dalagaa wal fakkaattu takka. Dalagaa wal fakkaattu takka. Kuni zakaa loonii, kuni zakaa horii, wanni ziqaaya, kuni zakaa meetaa akkas jedhanii waan wal fakkaattu takka keessatti addaan baasuudha. Niyyaa kana maal inni hin dubbatu nawaytul wudu'a an jedhu.
نويت الصلاة انجل أصلي فرض الظهر 4 ركعات انجل بدعة انجل ما لريه صلاة يجوني يزيد مان الله أكبر يا إنسان إن وضوء قد يجوني يزيد وضوء التسينة قلبي ميساتين التسينة إن قد جريتين التسينتين إن قد أتى أفرب هذا كوني طوله شنبانو استصحاب حكمها وان دلقسن نية وان وضوء دلقسن وضوء اتجرسن نية إساتين هما جيسا جري أكسمت كيس جراتشو هي كان كناو بألا ينوي قطعها وضوء كان هم كتجتو مراتشو ربو حاجة إني قوتا موت قوتا مال قولا أنا سأقول تنجرو يوم مطلعني الدروب تمالي وأنا سأقول تنجرو يو أصو دلقا جرو وضوء كان أصو دلقا جرو ربو وضوء متي لك كرا كتي أدان أنا وضوء متي أما كوني وضوء متي جري نية إساتين أدان كتيتين جري وضوء إيقاسي تدي بإلي فيانتو جتشورا مثال إذا بريني نمتي وضوء أقولتا وضوء منيته وضوء أقولتا جرا دابته بكايت وضعتا جرا قولوا 3 بركعتين وضعتا جرا وضوء متي جرا نية قبا أوسو إني وضوء تجرو غرانجي جيسي نمتي ها نمتي غرانجي جيسي mucaa garaan giise mucattii garaan giise jaarsa garaan giise yoo garaan giisu namichi wanarraa bawweedanii jedheet ol ka'ee mana fincaanii seene yoo mana fincaanii seenu hafuurri wayileen irraan baane waan biraa dhiisi garaan akkana shayxaana gigiisa wanni tokko irraan baane gadi bahee wudu'atti deebi wudu'a kanaan haara walafaa kaasamoo wudu'a duraa sani gaddaataa jiru san guutaa kamtu isinitti bakka haara walafaa kaasee godhata maal saniyya addaan kutega addaan kute kana kuteetinin wacca kuteetinin jedhe ammaama seeni mure addaan niyya ofiitin addaan mure maali garaa kana nagi geessa meewattu narraa bawweetaa jedheet ammaamatti darbe yoo ciidha wanni karaan kijiba ta'e as deebi'ee sanin guutu jechuu ganaa lafaa kaasee niyyaa fi wannolleen wudu'a lafaa kaasee godhata jechuu akkana jechuu kana akkatti ibaadaan isaa akkasitti irra misaalli isaa akkasitti irra ifa galaadha tole jahappaanu انقطاع موجب الوضوء وان وضوء وجب سيسو نمرة جيتو وان وضوء نمرة وجب سيسو نمرة عبتو وان وضوء نمرة وجب سيسو مالين وان نفق نما كرا لباني نمرة عبو فون غالا نياچودا حفوري نمرة عبودا هما كان فكاتو رفودا هما كان فكاتو wanni kun namicha kanarra dhaabachu namicha osoo fincaanaa jiru osoo waan biraatti jiru osoo hafuurri irraa bayaa jiru wudu'a godhadha jedhee waan wudu'aatti hin deemu namichi osoo foon nyaataa gaalaa jiru foon gaalaa nyaataa jiru xiqqoo nyaatee kutatee itti deemee wudu'adhee itti deebi'ee as garagalee itti deebi'e hin ta'u jechuu sahiini le warra hadiisa biratti sahiini foon gaalaa wudu'a balleessa sahiini kana tole namni akkanaa kun hoo wanni namarraa bahu kun namarraa cittee istinjaadhaa fi karaa istinjaatii fi istinjaan ka bishaaniiti karaa istijmaaraa koorfa'aa fi
dhagaa fi waan gogaa namarraa muka ta'ina namarraa xiru mindiila ta'ina akka harka bakka nafa biraa namantuu hin etti ofirraa qulqulleessu awwala waan namni jiru kun namarraa citu wanni deemaa jiru kun citee isa ofirraa cittee bootaa san qulqulleessitee yoo inni sirraa dhaabate wuduu atti sarta jechuudha. Kun inni dhaabachuu. Eega inni dhaabate amma wasirraa bahanii amma gubbaa jettaa dhaabate achi wanni sirraa bahu dhaabate. Wuduu godhuu dandeettaa? Hin dandeettu. Haga maal gootu malee istijmaaraa fi istinjaa haga gootutti malee. Istinjaa bishaaniin shartiin fayyaa ta'uu wuduu'a. Istinjaan nafa kee ka bakka waa irraa bahanii kana bishaaniin qulqulleessu osoo wuduu'a hin gooneen duratti bakka tana qulqulleessu. Osoo wuduu'a hin gooneen duratti bakka tana qulqulleessu. Qulqulleessaan kun istinjaan ka jedhamu bishaaniin qulqulleessa. Istijmaarri mootu ka koorfaa, ka dhagaa, ka mindiilaa, ka mukaa, ka waan nafa kee si taahee si madeessee onnoon jenne ofirraa yoo qulqulleessite marrinuu hima tahaa jechuudha. Tole. Garuu eega waa sirraa citan wanni sun sirraa dhaabachuun shartii jahaffaati. Eegas immoo wuduu'a godhachuuf wuduu'ni kee fayyaa ta'uufi istinjaan si barbaachisa. Maaliif akka eega saniitti deebitee bakka sanitti haajamtee harkaan faa yoo ka tuccu taate wuduu'ni nuu bade. Kanaafi shartiidhaa jedhan. Yoo istinjaa fi istijmaarri kun yoo asirraa bahan namichi amma rafee ol ka'e yookaan hafuurri yoo irraa bahe sani jedhe istinjaan baafatu ol ka'eetumaan waddaate namichi ol ka'eetumaan waddaatti. Istinjaa fi istijmaarri yoo waa namarraa bahan yoo wanni jurmii qabu namarraa bahan yoo hafuurri namarraa bahe uumame ani jedhanii bootaa san istijmaaraa fi istinjaatti hin deemanii ka'aniituma wadda'atan. Hafuurarraa wadda'achuun hin jiru. Hirriibarraa wanni hafuurarraa nafa saalaa dhiquun hin jiru. Rafuurraa nafa saalaa yoo ol ka'e rafe jedhee hadasannatti argame jedhee nafa saalaa isaa lamaan hin dhiqu. Hafuurri narraa bahe jedhee ka'ee nafa isaa karaa hafuur inni waa irraa bahanii san hin dhiqu jechuu ka'eetuma waddaata jechuu. Namni gariin kayoo hafuurri irraa bahe wanni istinjaa godhu jira sun bidaadha. Yoo waa irraa bahan sun garasi qulqullu. Yookaan yoo waa irraan bahin wanni sanii jedhee wuduu'a godhuu hin jiru jechuudha. Wanni sanii ga'ee istinjaa astaghfirullah istinjaa bakka san istinjaatti deebi'uu hin jiru wuduu'ni beekamaadha godhuuni. Ka saddeettaffaadha bishaan namichi xahaaratuun kun halaala tahuu fi xahaaraa qabaachuu. Bishaan amma maawardiin qulqulluudha. Homaan qabu. Bishaan nabiidha hin dhuganii homaan qabu. Garuu osoo ka'ee xaahira jedhee waddaateen hoo hin ta'u jechuudha. Wuduu'n hin ta'u. Bishaan hin jedhamu waan bishaan hin jedhamneen waddaachuun hin ta'u. Ammallee ibaahaa jenne halaala ta'uu jenne osoo bishaan qulqullee namarraa fudhatee yookaan nama jalaa hatee waddaateen hoo fayyaan ta'u jechuudha. Xahaaraan isaa sun fayyaan taatu. Salaanni hoo fayyaa taha moo fayyaan ta'uu irratti wal dhaban ulamaan.
salaanni isaa akkasitti yoo salaate hoo namarraa muquulee bishaan fudhatee waddaatee ni salaate hateetini bishaan nama jala hatee wudu'a godhatee salaate salaanni isaa sun fayyaa ta'amoo fayyaan ta'u jedhan raajihini hanaabilaa biratti fayyaan ta'u jedhamu warri jumhuura biratti immoo salaataaf kun wanni walitti fiden jiru namichi hanna ofiitii fi muququullaa ofiitiif adda qabama salaanni isaa fayyaa taate salaanni shuruuxa ofii guuttatte maali bishaanii waddaate namichi salaanni isaa shuruuxa guuttatte salaanni isaa fayyaadha jedhanii qolii raajihin illeen kana saglaffaan waan bishaan nafatti ga'uu dhoorgu ofirraa deemsisu waan bishaan nafa namaatti ga'uu dhoorgu ofirraa deemsisu akka qalamii nama wudu'a dhoorga maali gubbaatti qabatare gubbaatti qabateet bishaan nafaa fi bishaan wal ga'uu dhoorga ofirra dabarsa bukoon akkasi bukoon amma namatti qabatti bishaan yoo dhiqatan yoo tolchanii saabunaan dhiqatiin hin ba'u bukoo nama bukeessu bukoo san yoo eegasi akkasumatti harka irra oofe hin seenu bishaan gadi haga irraa fotto iserraa hojjettee tuus akkasumatti gubbaatti hafti jechuudha maaliifire wudu'a bishaan gadi ga'uu dhoorga ayyee eega akkana jettan taate hinnaan hoo hinnaa kunoo kaan adeetatti godhatanii dubartiin harkatti godhatti waan maratti godhatanii kunoo hinnaan hoo hinnaan bifa jijjiira malee bishaan gadi ga'uun dhoorgu bifa namaa jijjiira bifa namaa harka namaa san akka ofiitti deebisa bifa san garuu bishaan gadi ga'uun dhoorgu jarri kun gubbaa sana ta'aniin bishaan gadi ga'uu dhoorganii akkasitti addaan jiraa jedhan ulamaan ka hinnaadhaa omaan godhu omaan guddatullee xiqqaatullee omaan godhu hayye irruma dhiqanii dabarsanii waan biraa immoo waan danda'anii fottoisanii irraa buqqisan malee hin ta'u jedhan ka kurnaffaadha waqtiin salaataa seenuudha nama daa'imal hadasi jechuu nama hadafni irraa hin cinne namni booliin irraa hin cinne salisal boolii ka warri fiqii jedhuun salisal booliin wanni istihaadaadha salisni hafuura qaliidee mara hafuurri namni hafuurri irraan dhaabanne gisee tokkollee bishaan immoo fincaanilleen irraan dhaabanne kadhiin immoo dubartiidha istihaadaa ka jedhamu kun damu fasaad ka jedhamee namarraa yaa'u kun ka heedii adda sun akkuma addaa qaba ka akkasii yoo qabaate hoo namichi yoo san qabaate haga waqtiin seenutti hin wadda'atu jechuudha haga waqtiin salaataa seentutti hin wadda'atu dhiira ta'ina dubartii ta'ina haga waqtiin salaataa seenutti hin wadda'atu yoo waqtiin salaataa seene hoo yoo waqtiin salaataa seene qophaa'ee abbaadaa ofii tolfatee yookaan mootuu wayaanu lugaamee akkasitti idduu san wadda'atee haga inni sunnaa awwalaatii fi fardii salaatee sunnaa akiraatti salaatu wanni idduu kana bahu xaahira jedhan maali namichi waan danda'u godhe ka rabbiin laa yukallifu allahu nafsan illaa wusaha rahmata isaati waan danda'u godhe haga idduu kanaa wanni isa tuquu fi wanni wannoolleen idduu kana yoo irraa yaa'elleen osoo isa irra gadi yaa'eetiin wayaa isaa keessa illee gadi yaa'ee sidaajatti illee gadi idduu kana xaahira jechuu haga wayta wadda'atee waqtiin seene wadda'atee salaatatti seene sunnaa duraa salaatee salaata fardii salaatee sunnaa akiraa salaatu idduu kana haga inni salaata kana geessu wanni idduu kana yaa'u kun xaahiratti lakkaawama xaahiratti lakkaawama wudu'a hin diigu jechuu wanni idduu kana bahu kun wudu'a hin diigu wanni inni dalagu kana malee hin jiru humna isaati olii wanni kuni shari'aan akkasitti laaffise hadiisa sahiihni keessatti Faaximata binti Abi Hubeyshin kan inni sujju sajjan jette galaana in dhangalaasa jette galaana gadi dhiise jette hiika damu fasaadii kana bar dhangalaati gadi dhangalaasa jette ummata wadda'ii wanni huddeelii waqtiin seene huddeelii
bakka dhiiga san waan bakka duraa waan achi dura tokko ofirraa dhiqiiti eegasii wayta san huddeeli wudu'a godhiiti salaata keetitti seenii rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkasitti namni dubartiin akkasitti salaatti jechuudha. Salaata akkasanitti salaatti ammaan asii kiyya garaa kana asumatti isinii dhaaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.